Baga nagaan nu eddanii maqaan koo Dameer Phaan jedhama kanan dhufe magaalaa Hoolotaarraayi. Waaqayyo ana nama milkeesse. Yeroo lafa kana jiru lafa kana dhufe uumaan qabu ture. Isa hundumaa gararraa isa nama milkeesse. Isa lafa kana akkan dhufe dhugaa ba'u na godhe gooftaan haa galateeffadhaa. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyooni. Namni milkaa'e waan jedhu waan qoosaa fakkaata. Ani yeroo lafa kana dhufe uumaan qabu ture. 200,000 qaba ture. Kaza kanaan booda kaza wasiin qabadhee galee achitti ergamaa geetawuu imruu dhufanii naa kadhatanii xaaxaan sinirraa cabeera dhuga baatii fi bilisa baateerta milkoofteerta naan jedhanii amiin jedhee fuddee galee erga barana dhufu bara 2013 ji'a 5ffaa keessadha. Kanatti dhufte jechuudha. Kanaan dhufe. Kanaaf namni milkaa'e namni milkeesse Yesuus Kiristoos maqaa isaa ulfaatu hin jedha. Galateeffadhaa fi mee Waaqayyooni. Mega amma 200,000 qaban ture kana qabadhee tananii gara kana dhufee jettee gastaawasi qabadheette namni Waaqa sirratti dubbate. Mee amma maalirra jirtaa? Jireenya akkamii kee jirtaa? Kapitaalli kee ammam ga'eera? Ani erga gaafa guyyaa saniiti jireenya irraa afaan jiraadha. Innis akkamitti yoottanii mana iddoo sadiin bitee guutumaa guututti eeyyama nan baafadhee ture. Akka magaalaa keenyatti rabsaa bunaati. Gooftaan na milkeesse waan hundumaan na milkeesse amma baajanni koo kana irra jiru miliyoona 8 yoo la sochoosaa irraa. Ajaa'iba ajaa'iba harka keessan walitti buusaa Waaqayyoof galata Waaqayyoof galata. Anumtuu mataa kiyyaanii ergan gasaawusii naa kadhatanii gasaawusii dhaabee naa dawwaltee siisariin koo sii kadhatanii irraa naan jette. Anuun beeku akka dadduma na tuqanii milkooftarta naan jedhaniin jedheen. Isuma sii taa'atte. Isumatu naa ta'e ogaamma milkoofteerta yoo jedhanii waanuma qoosaa fakkaata waanuma salphaa fakkaata. Waaqayyo garuu kaanii miti jechuma inni qaalee tokkichi baasu seenaa jijjiiraa haala rakkisaa keessaa nama baasa. Waaqayyo nama akkasii kana nuuf kennuu isaatiif akka waldaa kanaafis kanan dhaamsa dhaamu namoota hundumaaf kanan dhaamsa dhaamu dhalootaaf isa nuuf kenni Waaqayyo maqaa isaa ulfaatu hin jedha. Galateeffadhaa fi mee Waaqayyooni. Dargaggoonni hiriyoon nuti kootu baay'ee jira turanii yeroo ta'anii ilaalanii yeroo televezyiinii ilaalanii nutti qoosu. Ani yeroo baay'ee namatti himu malee yeroo baay'ee kiisii kootiin nabamu kun. Yeroo hundumayyuu kiisii kootiin nabamu baadheen deema ture. Garuu gaaf tokko mucaa wayii maal baattaa naan jedhe. Anoo dibatan baaddaan jedheen lakki dibataa miti jedhe maanni reennaanii atoo wanta isin jechaa jiru xonqaayii qabda jedhanii. Isa malee kunoo isaa miti naan jedhe. Lakki xonqaayii caalu Yesuusidha. Anoo isan qaba waan biraan qabu hin jedha. Kanaaf dargaggoota kanan dhaamu barbaadu koottaa yoo dadhabdan televezyiinaan laalaa fayyitu lafa kana koottaa gaa lafa kana gaa milkaa'ina jira iddoo kana jechuun hin barbaada. Galateeffadhaa fi mee Waaqayyooni.